Guyyaa kabaja ayyaana irreechaa kan 2012 hora Finfinneedhaaf hora Arsadiitti kabajamuuf qophiirra jiruun nagaadhaan qaqqabdan jecha egaa jala bultii ayyaana irreechaa bara kanaa sababeeffannee marii qopheeffanneeti kan jirru. Marii kanas egaa biiroo aadaa fi turizimii fi OBN waliin ta'uudhaan abbootii gadaa, hayyoota, abbootii amantaa, foolleewwanii fi akkasumas immoo maanguddoota waliin marii qopheessine isin biraan ga'uuf jechaa jirrudha. Egaa guyyaa har'aas keessummoonni keenyi bakka garaa garaarraatii nu wajjin mari'achuudhaaf haala kabaja irreechaa haala qophii qabdan keessattuu duudhaa ummatichaa deebisuudhaaf hojii agammaatti hojjetame wajjiniitii wal qabsiisne mari'achuudhaaf bakka kanatti argamuu keessaniidhaaf maqaa uummata Oromoo maraan ammas irra deebi'een baay'ee isin galateeffadha. Fayyaa ta'aa jechuun barbaada. Mee akkuma ka'umsaatti haala kamiin kan isin qophaa'aa jirtan? Ayyaanni irreecha bara kanaa maaltu adda isa godha? Kan bara kaan irraati kan jedhuun abbaa gadaadhaaf yaada isaa jalqabaa kenna. Duraan dursee ummata Itoophiyaa, ummata sabaaf sablammii akkasumas saba Oromoo baga jala bultii ayyaana irreechaa hora Finfinneetii fi hora Arsadii bara 2012 isin ga'een jedha. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiraatan hunduu ayyaanota gugurdoo qabu. Ayyaanota gugurdoo kana waliif beeku. Gaafami jedhanii warratanii walirratti iyyaafatu. Wal gaafatu. Kanaafuu ayyaanni irreessaa kun akka saba Oromootitti ayyaanni irreessaa manarraa gulantarraa yoo ka'u ala bahee warratee immoo afdaarii hoggattoota Oromoonni kanattoo irreeffatu saniin ala ka darbe immoo tullurratti irreeffata. Malkarratti irreeffata. Amma irreeffatuudhaa itti deemaa jirru kun bacaqii gannaatii gara birraatitti ba'aa jirra. Bacaqii birraatirra gara gannaatti tokkottoo ba'aa jiru Oromoonni hunduu hin si'aa. Habaaboon hin dhooti. Kan facaafate hunduu itti gammada. Yeroo boqonnaa itti argatu. Yeroo barataan itti qophaa'u. Yeroo hojjetaan karoora itti qabatu. Sabaaf sablammiin hunduu kana hin beeka. Ummanni Itoophiyaa waliif kabaja. Wal jaalata. Keessumaayyuu ayyaana irreessaa ka bara kanaa adda ka isa godhu. Jaarraa tokkoof walakkaa Oromoon Finfinnee keessaa dhiibamee ardii isaatirraa dhiibamee araddaa isaatirraa dhiibamee har'ammoo gaafii ummata Oromootiin qabsoo qeerrootiin qabsoo ijoollee baagadaatiin har'a ayyaanni irreessaa Finfinnee deebi'amee fulbaana guyyaa 24 bara 2012 irreeffatamuuf qophiin xumuramee jira. Irreessi guyyaa Bishooftuu barii guyyaa 25 bara 2012 ta'ee murtaa'ee jira. Kun immoo Oromoota immoo akka carraati. Sabaaf sablammiif illee akka carraati. Irreessa kana kan kabaju biyya alaatii illee ni dhufa. Ardii Afrikaatirraa, ardii Awurooppaatirraa, ardii Ameerikaarraa Oromoonni naannoo san jiran seenaadhaaf hin dhufan. Kun immoo carraa ta'ee warratee barii ta'e. Isaaniif illee baasii isaaniitillee hin qoxoba. Kanaafuu kun akka carraa ta'ee warratee walirra bu'e. Qophiin qophaa'aa jiru kun immoo haga biiroo pirezidaantiitii kaasee haga gajjallaatitti qophiin ayyaana irreessaa kun haala gaariin adeemsifamaa jira. Kana keessatti immoo gaheen abbootii gadaa ayyaana irreessaa kana immoo abbummaadhaan qabatee abbummaadhaan sossoosaa jira. Akkuma beekamu ayyaanni hora Finfinnee kun baay'ee waan irreessarraa fagaateef baay'ee waan aadaa fi safurraa fagaateef haalli qulqullina bishaanii haalli iddoo kun hunduu xumuramee warratee kallattii namuu hojii fi fudhatee warratee hojiirratti bobba'ee jira. Garuma duudhaa keenyatti immoo haa deebinu waanuma walii galaatiin injifannoomti haga ammaatti kabaja ayyaana irreechaati waggaarraa waggaatti kabajuudhaan haga ammaatti injifannoowwan argaman keessaayyuu tokkummaa uummata kanaa deebisuu keessatti uummanni kun akka inni wal dhaga'u gochuu keessatti aadaasaa beekkatee aadaasaaf duudhaasaa eenyummaasaa beekee akka inni adeemu gochuu keessatti haga ammaatti akka sirna gadaa kana fiduudhaaf illee gahee guddaa qabaata waan ta'eedhaaf as keessaan ammam hojjetameera kan jedhu kanatti immoo dhufne mee waan gaggabaabaa kaasnu. Uummanni Oromoo kun jaarraa hedduuf mirga isaa dhabee warratee dachee isaatirraa dhiibamee jiraataa ture obsaan gorsaan dhoksaan sabaaf sablammii hammatee guddifataan hammataan moggaafataan ufitti qabee saba jiraataa ture uummanni Oromoo kun. Irreecha jechuun saba Oromootiif isa
tokkummaa argisiisa. Isa tokkummaa isa wal jaalala argisiisa. Ganna kan birraatti yoggaa bari'u kan jaalalaa fi araara irreecha irratti araaratu jira. Warra wal jibbillee irreessa gubbaa irratti walitti araarsuu waliif haatumaa jedhanii gaafuma masqala ibsaa barii baanu cilee irratti calqaba wanni kuni gaafa malkaa buus akkasumatti waliif haatidhaa jedheetti manguddoon abbootiin gadaa haayiloleen siiqqee waliif haatidhaa jedhee wal muqaabee harka wal fuudheet irreessa malkaa saniin gaatee kanaan ture Oromoon. Oromtichi kanaan biyya qabatee jaalala isaa sabaaf sablammii hundumarrattuu facaasee hunduma isaatu akkasitti hammachaa ture. Ammas immoo bara baranaa kana irreessi keenya irreecha saniin olitti kan laallu karaa jaarraa 100 fi walakkaatiin horaa Finfinnee keessatti irreechi nu jalaa bade bara baranaa kana qabsoo ijoollee teenyatiin kan nu deebi'e kana waan akkasii san deebisuudhaaf sabaaf sablammii kamiin oduu walitti hin bu'in Finfinnee keessatti jaalala umsinee karra hundumaanuu nageenyi keenyas immoo qeerroo keenya fi mootummaadhaan maddii keenya dhaabbatee nageenya achirratti barbaachisaa waan ta'eef uummanni immoo kaabaa kibbaaf bal'inaan waan dhufuuf kana wal jaalachuudhaan wal oduun gufatiin wal hubachuudhaan sirni gadaatis immoo irreecha kana kan deebisuu dandeenyeef sirni gadaa achi keessatti gahee guddaa qaba. Oromoo keessatti gahee guddaa qaba. Sirna gadaa jechuun gadaan maal jetti? Gadaan eessaa kaatee eessatti buuti? Gadaanis araara barbaaddi. Gadaan tokkummaa qaba. Gadaan wal jaalachuu qaba. Wal dhiibuun barbaadu. Sa'aatiin gisee isaa hoggaa ga'e jaalalaaf fe'ii isaatiin waliif kennu. Dimokiraasiidha wanni inni hojjetu waan ta'eef kanaaf irreessa baranaa kana kaabaa kibbaan oduu sabaa sablammii wal addaan hin baasin namni kamiyyuu wal jaalalaan irreessa kana akka irreeffannu asumaan dhaamsa kiyya akka abbaa gadaatitti dabarsuun barbaada. Amma akka isa kaanitti ilaallu miti kabajni kan biraan illee inuma kabajama waggaarraa waggaatti kan ayyaanni irreechaa kun garuu uummata Oromoo biratti adda. Isaanuu jalqaba irratti yaada garaa garaa kaasaniiru. Araara barbaannaa jedhaniiru. Tokkummaa barbaannaa jedhu walitti dhufeenya guddaa barbaada jedhani. Kanaafis immoo uummanni Oromoo kallattii maraatiin kan inni bakka sanatti wal argu. Kanaaf hiikaa inni guddina biyyaa keessatti, dinagdee keessatti, siyaasa keessatti, hawaasummaa keessatti qabulleetu kakaasnee gaggabaabsinee mari'anne hawaasti keenyas hubachuun irra jiraata waan ta'eedhaaf. Kanaaf immoo ammam qophaa'aadha akka walii galaatti bara kana kan jedhu. Irreecha jechuun irree uummata Oromoo jechuudha. Irreecha jechuun nageenya jechuudha. Irreecha jechuun jaalala jechuudha. Irreecha jechuun diinagdee jechuudha. Waan kana hoggaa jennu nageenya jechuun namni nageenya hin qabne baroota dheeraa dura waan asii mudataa turre hora horsadeetti waan mudataa turre harkaa turre. Irreechi guyyaa galateeffannaa jechuudha. Guyyaa galateeffannaa jechuudha. Guyyaa jaalalaa jechuudha. Kan namni hundi walitti dhufee jaalala isaa ittiin argisiisu guyyaa gaafa gannaarraa birratti jijjiiree beeyladaa fi bineensi gaaraalleen quufee ittiin burraaqu jechuudha nageenya keessa. Tanaafuu irreechi Oromoon irreeffattu waa malee hin irreeffattu Oromoon. Wanni isiin irreeffattuuf waaniin hangareefuu dubbadhe kanarratti hundaa'eeti jechuudha. Kanaafuu ani akkiniin ani itti ilaaluuf akka uummanni kiyyalleen itti beekutti irreechi yoggaa nageenya jennu hoggaa diinagdee jennu ilmaan namni tokko hoggaa nageenya harkate gama diinagdee isaa deema guddina isaatiif jecha. Guddina isaatiif jecha deema. Hawaasni Oromoolleen yeroo keessa kuteerraa hanga ammaatti hoggaa laalu maal keessa akka kutee booruun kutteeti xaliilli dhufee jechuudha. Akkamitti dhufe? Wanni kun hoggaa dhufu yaa warra rabbii sadaqaa nuu buusaa jechuun hin dhufne. Dhiiga ilmaan Oromootiin dhufe. Dhiiga ilmaan Oromoo akka galaanaa gannaqameen dhufe. Sababaa ijoolleen abbaa gadaa masaraa mootummaa seenteeni bifa bal'oo kanaan akka hawaasni keenya dhugaa godhatamaa ture if sodaataati godhataa turan jechuudha. Arra dirreetti wanni ba'eef haala kanaani wanni kun godhame. Tanaafuu yeroo amma irreechi Finfinnee keessatti godhamu walgayiin kooraadhaa jechaa turte Oromoon. Walgayiin kooraan Finfinnee Oromoon dhiibamtee Finfinnee irraa baate. Arra irreecha Finfinnee keessa godhachuu jechuun deebii gaafiin uummanni Oromoo gaafataa jiru harki tokko deebi'aa fi deemaa jira jechuudha. Kanaafuu irreecha kana hoggaadha kabajnu nuti lafaa kaanee
akkanuma lafaa kaaneetii miti ollaa magaalaa Finfinnee kana jiru hunda deemnee koreen ayyaana kanaaf qindooyte ji'a tokko ol amma tahaa jirra eenyu abbaan malkaa eenyu abbaan korma qalu eenyu abbaan dullacha qalu lafa tanarratti eenyu abbaan karra saaqu jechuudhaaf barbaannee kornaa hundatti yaanee barbaannee waan harkannees qabna ammoo guyyaa guyyaan gahe eenyu abbaan malkaatii fi eenyu kan malkaa saaqu eenyu ka eebbisu eenyu ka dullacha qalu eenyu ka korma qalu guyyaa guyyaan gahe ummata oromootiif bifa basaqqeessa ta'een ibsuu teenya jechuudha. Hora Finfinnee irreenfachuu jechuun uummanni Oromoo lammaffaa dhalatee inni dhalatee jiru lammaffaa dhalatee inni ganaa dhalatu immoo waan haaraa waan bareedatti dhufa kan jennuun kana abdii guutuun qaba. Hora Finfinnee horsadee wal qabsiisuudhaan wanti hojjetamuu qabu foolleen qeerroo qarreen abbootiin gadaa haadholiin siiqqee hayyuun biyya keessaa inni biyya alaallee uummanni maraan asirratti waan guddaatu isa eeggata. Tokko nageenyi isaa nageenyaan karaa milkaa ta'een hojjechuudhaaf hundi keenya yoo tokko taanedha. Amantaan wal qooduu dhiifnee siyaasaan wal qooduu dhiifnee saba kamiyyuu ofirraa dhiibuu dhiifnee wal hammannee wal qabannee irreensa kana milkeessinee injifannoo caalu milkeessuu qabna. Kanaaf horri Finfinnee irreenfachuudhaaf waggaa dheeraa ture waan ta'eef bakki sun xuraa'aadha. Daandiin isaallee baay'ee rakkisaadha dhiphaadha. Baagalli isaa rakkoo qaba. Dhimma sana immoo qaama bishaan Oromoon bishaan booruu irratti kan irreenfatu. Irreensi sirumti isaayyuu booruu gannaa nu baasteet taliila birraa nu qaqqabsiiftee kan irree horanne faanaa uumama keenya faana jedheeti kan irreenfatuuf. Irreensi kan barbaachisee kanaaf. Bakka irreensaa sanatti immoo naa bahe tokko ta'uudhaaf kan rakkoon jiru rakkoo hiikuudhaaf garaatti ammeenya baatanii horan irreenfatani. Horattis hin ba'an malkaattis hin ba'an abbaan barbaadees immoo anata abbaa malkaatti jedhee dhiyaachuu hin danda'u. Safuu eegee dhiyaachuu qaba waan ta'eef safuu uummata Oromoo eegnee safuu sirna gadaa eegnee bakki sunis immoo qulqullaa'ee bareedee uummanni keenya karaa nagaa ta'een kaabbaa kibba lixaabaa isa biyya keessaa isa biyya alaa ta'ee irreensa Finfinnee kana milkeessuudhaaf tumsa walii taanee akka irreensa keenya irreenfannuun jedha. Irreechi calaqqee sirna gadaati yogguu jedhamu mee maal jechuudha innumtillee sirna gadaa keessa maaltu jira irreecha kana immoo maaltu ulfoo guddaa isa taasisuu danda'a jennee waamuu dandeenya. Kanaafuu maaltu immoo iddoo sanatti akkaataa ulfoo isa barbaachisu sanaadhaaf eegumsa wajjiniiti wal qabate barbaachisummaa isaa wajjin wal qabate wantoota ta'uu qabanii fi kanaan dura hojiiwwan hojjetameen bu'aawwan gurguddoo argamellee utuu gaggabaabsanii naaf kaastanii jedheen. Hora humtuu nan qatu horri kan nama tokkooti miti horri kan hundaati. Hora jechuun ganna roobee obirraan bari'u dura horiitu dursa. Horti kan looniiti. Horti qoricha looniiti. Dhibee garaa baafti. Horiin hora harraabee hin fayya. Horiin dhibame hoo jiraate hin fayya. Horti tun tami. Kan akka hora hulluuqaa kan sooddoo dabalatee dhugan. Kan akka hora jijjigaa. Kan akka hora harsadi. Keecha gadi baati lagni hawaash kun. Maccaaf tuulama keecha waggaa gadi ba'u. Macca gamasiin itti fayyadama. Tuulamni gamasiin itti fayyadama. Bachoo gamasiin itti fayyadama. Tuulamni galaan gamanaan itti fayyadama. Akkanumatti keecha kutteeti. Tuulama keecha kuttee baateeti jaanjiillee. TV jaan galaan jidduu gadi baateeti. Ilmaan barreentu keecha gadi baateeti. Affaarillee qananiisti. Horti Finfinnee kan ummanni Oromoo irratti wal ga'ee gubbaa taa'e. Maccaafis salaalee gadi laga abbayyaati gadi. Horti Finfinnee tuni hora kabajamtuudha. Goromsi walaabuu malee baye achi arraabe. Odaana bee jalatti dhaleeti dhoota dhangalaaseeti caffee dongoraa titti manyee buqqise mul'iseeti caffee tumaatitti dhaleeti dhaka horatti dhagaa jala bulee achi ka'ee hora Finfinnee arraabee gaddeebee dhalattuu isaatiin walaabumatti gaddeebee jedhama seenaan abboonni keenya nutti himan. Hora dur nama 5,000 nama 6,000 nama 10,000 dhufa nama 10,000 fa'aa dhufa arra erga gadaa roobaleeti bara duraa
miliyoona lamaan kan tilmaamamutu namme ummanni Oromoo eebba argatee bara sadaffaa itti dhaanutti kara miliyoona 3-4 seene bal'achaa dhufte. Maaliif bal'achaa dhufte? Hora Arsadiitii irratti abbaan malkaa eebbise, abbaan gadaa hin eebbisa. Saniin abbaa gadaa bichaan fi abbaan malkaa bichaa eebbisee kan biraa galumuti. Horti tun bal'oodha jenneeti gosti 21-22 kan ta'u Booranaafis gamma kenninee, Gujiifis gamma kenninee, Harargee Afran Qalloofis gamma kenninee, Arsiidhaa gamma kenninee, Galaantichi ilmaan jaan galaan jaanuu gamma qabdi isiin itti eebbistee, Maccaa gamma kenninee, Wallaggallee Jimmallee yaamnee, Wallollee yaamnee eebbisiifnan eebba kana argatee hunduu gammana sii qabaa jee eebbaa kaatee dhufuu jalqabe. Yeroo ammaa kana keessatti malkaan irreessa of keessaa qabdi. Irreessi ofiinuu irreessa. Irreessi waaqeffannaadhaan wajjin deema. Ittiin waaqeffachuuf sin agarsiisa. Aadaa sin cimsa. Aadaa sin agarsiisa. Kuni maal jala jira? Gadaa jala jira. Gadaa to'ata. Gadaatu bulcha. Gadaa to'ata. Gadaa bulcha. Kana wal qabachiisnee dhufneeti yeroo ammaa kana keessatti laalles turres hora Finfinnee lafaa godhanne maaliif lafa godhanne? Mootummaa duraan dabre keessatti dhiibamneeti. Hanqanneeti, mirgatti dhabneeti, tuulamni mirga irraa dhabeeti, Galaantichi mirga irraa dhabeeti, Torban Oboo Gullallee mirga irraa dhabee irraa ka'eeti, Maccallee kan gamma keessa qabu irraa achi hiqeeti, namni biraa lammiin biraa itti galee lafa san qabate. Lafa san kan qabatuun jalaa hiiknee hora kana cimsanne. Hora kana cimsanne. Biitti kuni kaa akkuma jennu biyya gadaan bultu, biyya aadaan bultu. Amma immoo Finfinnee kan jedhamtu suni waan guddaa arga, waan guddaa. Garaanu nyaatti duraanuu mirga arganne kana as jennee achi hin jennu ayyaana irreessaa kanaaf ilmaan Oromoo, ilmaan addunyaarraa hunduu kan dhuftu nagaan irreessa bichaa qabatte oduu waliin jeeqin, oduu waliin arrabsin, dubartiin akka dubartiitti, jaarsi akka jaarsatitti gadaan dura deemtee abbaan malkaa itti aanii wal cinaa deemanii horatana akka hotaraan duraaatti akka nuu miidhagdu hortu tullachuu achi gaddeebi hora Arsadii tana akka duritti akka miidhagsinu kan duruu akka caalchifnu barbaachisaadha. Uummanni Oromoo gaaffii heeraan kennameefidha waa'ee Finfinnee irratti kan inni gaafachaa ture. Gaaffii heeraan daanga'ee jirudha hundumsaa malee waan addatti kan gaafates miti. Waan ture, waan keessa jiru, waan isa barbaachisu, waan isaaf ta'uu qabu irratti kan inni gaaffii isaa dhiyeessaa ture. Kanaaf horri Finfinnee immoo kan itti irreeffachuuf qofa osoo hin taane tajaajila garaa garaaf illee akka inni oolaa ture seenaawwan ni kaasu. Kanaaf mee maalidha hojiin hora Finfinnee kanarratti hojjetamaatii ture? Utuu isa kana seenaa hojii wal qabsiisnee yaada garaa garaa kaasne gaarii natti fakkaata. Gadaan meelbaa dhugaa gadaa meelbaa hoggaa himnu gadaan meelbaa kan diinaan tolle kan uummata isaatiif tolu kan isa nagaa hawwu kan nagaa hawwu kan tolu kan nagaa dhiibuu barbaadu immoo kan dhiibu warri nagaan barbaannes gadaan meelbaa ayyaana qaba. Ayyaana qaba jennu ayyaanni isaa hamaa ofirraa dhiiba biyya nageenya qabsiisa Oromoo duudhaa isaatti deebisa. Kanaaf sirni gadaa meelbaa kun baay'ee seena qabeessa. Oromoon jaarraa 16 farratti hoggaa duula biyya ofii deeffachuudhaaf qabsaa'u san birmajiin calqabeet meelbaatu bilisa baase jechaadha. Kanaaf sirni Oromoo haqni Oromoo naanna'ee kan dhugoomuu meelbaa irratti jechuudha. Kanaaf wanni gadaan sirni kana waaqeffannaa kun akkasiin deema. Kanaaf Oromoon kan milkaa'uuf Oromoon uummata gurraacha uummata kush guddicha. Sirni gadaa kun namoonni tokko tokkotu hoggaa wallaalaa ta'ee hoggaa 500 jedhu malee hoggaa 6,000 dura dhaloota Kiristoosiin dura sirni gadaa ittiin adeemamaa kan ture uumamaan jecha. Kanaafuu egaa uumama isaa qabu kana duraanuu diina biyyaa baasee diina ofirra biyya isaa irraa dhuunfate san itti deebisee ari'ee bakka isaatitti irreecha as qofaa miti hora Arsadii qofaa miti hora Finfinneettis bakka hundattuu irreeffachaa kan turedha. Sirni kun egaatini bakkeenni Finfinneetun dhugaan ishii bal'aadha jechuudha. Kanarratti miidhaan uummata Oromoo irratti gahe hoggaa achi deeffannu amma hoggaa achi nu deebi'u
uummanni Oromoo of eeggannaa guddaadhaan akka kabaju hin beekama. Kanaaf of eeggannaan godhuun hammaan diinni bishaan maali hamaani bishaan laga guutetti hancufatu haa jiru. Akka waan bishaan hancufni sun dabalee nama isaa dura balleessu godha jaa Oromoon. Kanaafuu of eeggannoo guddaadhaan qeerroon qarreen foolleen ijaaramee qeerroodhaan ijaaramee qeerroodhaan marfamee foolleen sirna mootummaa wajjin wal qabatee caasaa isaa sirriitti gadi fageessee diriirsee akka bakkaan ga'u abdii guddaa qabna. Ayyaanni irreecha Finfinnee kun keessattuu hora Finfinnee irratti ayyaanni bara kana keessattuu addatti kabajama jedhamee amma uummanni Oromoos itti qophii qabu uummanni biyya kanaas qophii qabu kuni uummata Oromoof qofadhaa faayidaa inni achitti kabajamuun isaa kun kennuufii danda'u. Mee isa kanallee haa kaasnu maaliif sabaaf sablammoonni bakka sana jiran jiru sabaaf sablammoota sana wajjiniitiin kabajuun Oromoon egaa duudhaa jalqabarraa kaastaniitiin hammataa ta'uunsaa sirni isaa immoo kanaaf kan isa dirqamsiisu ta'uusaas kaastaniitu. Kanaafuu magaalaa Finfinnee keessatti ayyaana isaa deeffachuun isaa kun saba biraa irratti dhimma itti sodaa ta'uuf qabaa? Ayyee dhugaa wanni sodaatamu hin qabu. Akkuma beekamu Oromoon hammataadha. Oromoon jiidhaadha. Oromoon gara laafessa. Hunda hammata. Akkuma amma egaa siraa abbootiin gadaa eeranitti moggaasaa jira. Guddifannaa jira. Hirkifannaa jira. Harma hodhaa jira. Kan hunda qaba Oromoon. Alagaa uumamu hunda alagaa isa hin taane hin firoonfataa jechaadha. Harma hodhaa jechuun alagaa afaan isaa duudhaa isaa hin beekne ofitti qabee na cinaa bultaa na cinaa taa'ee na wajjin hin jiraadhu jedhee kan hammatu uummanni Oromoo. Uummanni Oromoo hundaafuu hammataadha. Uummata kush keessatti uummanni Oromoo guddichaa jenna. Akkuma afaan Oromoo addunyaa Afrikaa keessatti sadaffaa ta'ee beekamutti afaanuma kana bakkatti deeffannaa afaan keenya guddicha kana akkamitti guddaan xinnaatee xinnaan guddataa jedhee uummanni ijoolleen teenya qabsooften qabsoon kun milkii an xumuramaa jira. Uummanni Oromootis gahee isaa otoo nama dhiibin ofii mirga isaa eeggatee mirga biraa kan eegsisu uummata Oromoo malee uummanni biraa hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Har'a Sumaaleen Affaar warri Sidaamaa kun hundumtuu obbolaawwan uummata Oromoo waan ta'aniif kanaafuu isaan hunda hammatee raawwatee deema. Amma biyya kana keessatti ilmaan kuush hoggaa jennu yeroo tokko ilmaan kuush jechuun warra saabaa waan hin taane itti fakkaata nama gara biraatiin. Saabaa jechuun isaanumatti fidee hayyootuma warra isaaniitu itti maxxanse malee ilmaan kuush isaan. Ilmaanuma tokko ilmaan obbolaawwan tokko ilmaan horoo fortuutii jedha Oromoon. Horoo ilmaan horooti jedha. Addaam naa hewaan akkuma jedhan san afaan Amaaraatti Oromoon horoo fortuu beeka. Kanaafuu diina hin qabu Oromoon. Diina isa waraanu malee diina isaan lolu malee inni hin diinumsu nama. Kan ajjee kan warra bakka waraanattu booji'eessan boojuma sanu hangafa godhee ilma godhee nama moggaasu malee nama eenyumaa dhiibuu hin barbaadu Oromoon. Eenyumaa dachee kanatti Afrikaa kana keessatti hundumaa hammataadha. Kanaafuu uummanni Oromoo haqa isaa oggaa kabachiisu haqa biraatis mirga isaa oggaa kabachiisu marga biraatis bitaa mirgaan ollaan nagaa taatu malee manni suni qeen suni bee nagaan taatu. Kanaafuu biyya Afrikaaf qabsaa jecha uummanni kun kanaafuu haqni keenyas haqa keenya eeggachuu jechuun haqa uummataa haqa biyyaa haqa biyyattii Itoophiyaa kana haqa Afrikaa kana ugoomsu jecha. Oromoon gaafii ijoo gaafii shanan keessaa horri Finfinneen kun deebi'uun isaa argachuun keenya gaafii ijoo keessaa gaafii deebi'e. Kana hoo jennu Oromoon yookaan immoo gosti galaanii fi gosti gimmichuu gosti adda addaa achirraa sababa adda addaatiin buqqa'uusaa qorannoo irratti arginee jirra. Bu'aa qorannoo kanaa har'a kana inni ibsinee dubbachuus hoo hin dandeenyes funduratti tarii akka seenaatitti hin beeksisna. Horri Finfinneen kun jechumti Finfinnee jedhamu kun hora kanarraa hanka'e. Iddoon suni irreeffannaan duratti Oromoon gubaa qaba. Achumatti gubaa hoo gubee booda irreeffateeti ol eebbiseeti addaan gala. Maaliif kana godha horri horii tan jedhame saani maseenirree hora sana yoo dhugeen dhalaa kormiin korma ta'een dhalcha qotiyoon immoo
sangaa ta'a jechuudha. Ayyaanni irreecha Finfinnee kuniif carraa guddaa nuuf fidee jira yeroo ammaatitti. Uummata keenyaafis carraa guddaa fidee jira. Sabni achi jiru yaadda'uu hin qabu. Fuulduratti irree diinagdeedhaan itti fayyadamu isaan. Har'aaf garuu itti ulfaachuu hin danda'a. Keessumaa itti ta'uu hin danda'a. Irreechi jechuun irree keenya. Irreechi jechuun diinagdee keenya. Diinagdeen irree diinagdeedhaan irree guyyaa tokko keessatti galiin achirraa argamu diinagdee biyya keenyaatiif uummata keenya guddisuu hin danda'a. Fuulduratti irree turizimii ta'uu hin danda'a jechuudha. Irreechaan Oromoo qofaatii miti. An saba hundaati. An obbolawwan keenya hundaati. Naamusaan dhufanii akka sirni gadaa eeyyamutti nu faana irreeffachuu hin danda'u. Amantiidhaanis hin qoodnu. Sabaanis hin qoodnu. An nu barbaachisu ayyaanni kuni ayyaana guddaa araddaatti ba'anii malkaatti ba'anii irreeffatamu. Amantiin adda addaatis akkasumatti hin qaba. Nu isaanii kabajnee tas geenye. Isaanis moo keenya kabajanii nu faana irreeffachuu hin danda'u. Egaa isinis waan baay'ee kaastaniittu keessattuu amma waa'een irreecha hojii wal qabsiisnee eegguu ka'u irreechi duudhaa Oromoo eegguu kaasnu immoo har'a immoo kan Oromoo qofaa miti akkuma sunuu kaastan. Addunyaa irratti even kan addunyaa kanaati jennee kaasuu ni dandeenya. Sirni gadaa duudhaa eenyummaa uummata Oromooti jedhameera. Eenyummaan uummata Oromoo immoo waan hundumaa of keessatti hammateeti kan inni jiraatu. Kanaaf inni kiristaana ta'es, inni musliima ta'es, inni amantaa biraa hordofus kana akkamitti kan inni gidduu galeessa godhachuun irra jiraatu dhiibbaa qabaa kan jedhu irratti utuu yaadanaa kaastinatti tola. Saba tokko cabsuudhaaf jalqaba wanti hojjetamu seenaadhuma gitabittoota addunyaa guutuu gaafa warroonni qoratan kan isaan lafa kaahan aadaa isaa balleessuudha. Aadaa isaa cabsuudha. Maalummaa isaa gaafa of wallaalaa deemu yoo danda'an maalummaa ofii keessa galchanii akka inni kan biraa ta'u gochuudha. Yoo dadhaban immoo kan isaas dhabee kaanitti sosommakatin of wallaaleetuma akkanumatti akka jiraatu maalummaa eenyu akkumatti toletti akka inni qabatu gochuudha. Biyya kana keessatti Oromoon saba guddaadha, saba bal'aadha. Sirni gadaas immoo sirna addunyaan amma dimokiraasii jedhee ittiin dhaadatu, ittiin boonu yookaan hunduu gara sana deemnee yeroo ammaa kana qabsaa'u kana kan dursee jaarrolee baay'eedhaaf lafa kanarra jiraataa kan ture. Kan eegasii garuu namoonni gitabittoonni akka inni dhokatu, akka inni dadhabu kan godhanidha. Sirni irreeffannaa kanallee gabaabsineetuma yoo fudhanne zamana Minilik irraa kaasee baay'ee itti duulamee akka inni dadhabu godhamee warri seenaa barreessan yeroo isaan dhokatanii nama 2 ta'anii hora arsadii kanatti nama 3 ta'anii nama 5 ta'anii itti bahaa turantu jira. Zamana Haile Sillaasees akkuma beekamu biyyattii kana keessatti Itoophiyaa wanti jedhamu kun afaan tokko malee kan simachuu yeroo ittiin barbaanne ture. Aadaa tokko malee, amantaa tokko malee, olaantummaa saba tokko malee daayivarsiitii dhugaa lafarra jiru kana kan hin simanne yeroo inni ture waan tureedhaafi egaa Oromoon takkaan rafnee qabsaa'aa ture. Yeroo garii qabsoon isaa kun dadhabaa, yeroo garii ol ka'aa. Irreeffannaan kun seenaa warri qo'atan qajeelatti kan lafa kaahan dhimma amantaa osoo hin ta'initti isaa oli. Amantaa jechuun dhimma dhuunfaati. Dhimma nama garee tokkoo yookaan nama dhuunfaa tokkooti. Dhimmi kun garuu dhimma ilma namaa, dhimma sabaaf sablammummaa, dhimma hawaasaa, dhimma waliin jireenyaa. Oromoon akkaataa jiru isaa yeroo itti mari'atu, waan keessa darbe yeroo itti walii gabaasu, bakka itti taa'u, bakka itti murtii dabarsu, bakka itti waraana itti irraa bobbaasu, akkasumas immoo bakka itti wal gahee rakkoo isaa itti furatu, diina irraa dhiibu seenaa mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Sana keessaa sirni irreeffannaa kun bakka walgahii ta'uu isaati kan bal'inaan kaahamu. Kanumaan wal qabatee egaa sirna irreeffannaa kana, sirna irreechaa kana amantaatti gaddeebisuun waan kana dhiphisuudha. Amantaan Oromoo keessa Muslima jira, Oromoo keessa Kiristaana jira, Oromoo keessa Protestaantii jira, Oromoo keessa
wantoota adda addaa namoota amantuutu jira kan amantaan qabaannes jiraachuu mirga qaba amantaa kamirraayyuu hambalisan barbaadu amantaa waan jedhamu etiiste waan jedhamu kana jechuudha mirga isaati yeroo ammaa kana keessattuu jechuudha waa'ee irreeffannaa kana yeroo kaasnu aadaadha duudhaa mataa isaa danda'e kan qabudha sabni tokko immoo aadaa isaa gatee guddachuu hin danda'u addunyaa kanarratti biyyoota gurguddatan biyyoota duudhaa qaban isseetii gurguddaa qaban values qaban akka Jaapaan Chaayinaa yoo ilaalle guddinni isaan amma irra jira guddinni dinagdee isaanii guddinni siyaasaa isaanii guddinni saayinsii isaanii guddinni meeshaalee waraanaa teekinooloojii isaanii gaafa ilaalle aadaa isaanii bu'uura godhachuudhaani aadaa isaanii hundee godhachuudhaani aadaa nama biraa finnee ofirratti feenee osoo hin ta'initti waan qabnu kana kunuunsinee aadaa qabnu kana institutionalize goonee jaarmeetti deebisnee haala sanaan deemna kanaafuu irreeffannaa kana akkuma amma abbootiin gadaa kaasan arsiirraa dhufa jimmarraa dhufa iluurraa dhufa wallaggarraa dhufa booranarraa gujiirraa dhufa wallorraa dhufa namni naannoo kana hundarraa dhufu kun namni miliyoona 3-4 dhufu kun hundi isaa kiristaana miti hundi isaa islaama miti hundi isaa waaqeffataa miti hundi isaa protestaantii miti hundumatu wal keessa jira jechuudha kana innaan waan kana dhiphisnee gara kana fidurraa namooti tokko gara kanatti kan harkisan yeroo gargarii waan mul'atuuf tokko kan biraas namoonni immoo Oromoo maqaa xureessuu barbaadan Oromoon laga gabbara warra jedhu jira horii qalee dhiiga gabbara warra jedhu jira warra marga gabbara dhagaa gabbara tulluu gabbara qolloo gabbara warra jedhu jira Oromoon kanarraa bilisa akkuma walii galaattu jechuudha kan kana gabbaru yoo jiraatis immoo mirga isaati mirgi amantii immoo mirga uumamaa waan ta'eedhaaf jechaadha kanaafuu kun Oromoo adda qoodas immoo Oromoon tokko gaafa jennu tokkummaa waan dhimma waloo irratti tokko taanee abbaa biyyaa taanee rakkoo keenya waliin furree rakkoo keessa dabarre waliin kan dhufne sabni yookaan hordoftoonni amantaa tokko naannoon tokko qofti qabsaa'eeti miti Oromoon Shawaa qofti qabsaa'ee sin geenye Oromoon Wallaggaa qofti qabsaa'ee sin geenye Oromoon Harar qofti qabsaa'ee sin geenye hundinuu kallattii jiruun qabsoo adda addaa gaggeessuudhaan amantaan kan dhuunfaati amantaa isaa osoo hin sarbamin amantaa isaa osoo hin tuqamin amantaa mataa isaa qabaatee dhimma waloo Oromummaan dhiiga amantaa waan sammuuti anamma fakkeenyaaf nama as jiru kana keessa hundi keenya dhiigaan tokko amantaadhaan garuu garaagara amantaa namni har'a muslima ta'e bor kiristaana ta'uu danda'a har'a kiristaana ta'e bor muslima ta'uu danda'a Oromummaan garuu yoomiyyuu jijjiiramuu hin dandeessu yoo dhaqxee baayoloojikaalii dhiiguma kanaayyuu haala hammayyaatiin of keessaa hin dhiiga jijjiirettellee seelii of keessaa jijjiirtee saba biraa ta'uu hin dandeessu kun kana yeroo hundaa Oromoon yogguunni tokko ta'u dhukkubbiitu jira mataa dhukkubbiitu jira yoo furannee ilaalle garuu waan biraa fidaaf miti Oromoon tokko ta'umti isaa nama biraadhaaf gammachuu kan inni finneetu jira isa kanaaf immoo maadha gochuu qabu sodaa namaa kana cabsuudhaaf akka Oromootti Oromoon gaafa sana miileenaan argamuu isaa qofaa miti miileenaan lakkaa'ame lakkoofsa argisiisee bahuu isaa qofaa miti isa namoonni kun jedhaniin dachaadhaan waan isaan barbaadan sana fashaleessee deebi'uudhaaf maanni kan inni gochuun irra jira gaafii bareedaadha akkuma jenne kana Oromoon sababa bal'aadha gaafa jennu kan isa arrabsuudhaan miti kan dhagaatti darbate dhagaatti darbachuudhaan miti jechaa fi gochaanillee waan isa aarsu waan isa faallessu kan godhamu yoo taatellee danda'uu qaba gaafa sanatti dandeenya waan baay'ee as geenye dandeettiin kaleessa danda'a turreef kanarraa wal dhiba har'a bilisummaa irra teenyee danda'aa jirra har'a wanti hunduu harka keenya galee lafatti gad dhaabbachuudhaaf danda'aa jirra waan ta'eedhaaf Finfinneettis haa ta'u Arsadeettis gaafa bahamu namni keenya naamuusaan obsaan nagaasaa eeguudhaan namoota provoke isaan godhan jiraachuun hin mala fakkeenyaaf waanuma fakkii gabaabaa furan namoonni isaan tuttuqanii ijoollee keenya qeerroo keenya qarree keenya namoota tokko akka isaan aaran gochuuf wanti adda addaa godhamuun hin mala kanas expect gochuun irra jiraata eeggachuun irra jiraata gaafa sana wal gorsuudhaan wal ittisuudhaan warra karaa lolaatiin dhufu jaalalaan obsaan dabarsuun nurraa barbaachisa jechuun barbaada. Kabajamtoota hordoftoota keenya ammas kan hordofaatii jirtan jala bultii ayyaana irreechaa horaa Finfinnee horaa Arsadeetti kabajamu sababeeffannee biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaadhaaf OBN waliin ta'uudhaan kan qopheessine abbootii gadaa maanguddoota akkasumas immoo foolleewwanii fi haadha siinqee waliin kan mari'achaa jiru haala kabaja ayyaana irreechaa irratti. Haadhi siinqee qabatanii wanta iddoo sanatti barbaachisu nagaa buusuu keessattis gahee guddaati kan isaan qaban kana addunyaatu ragaa baafis waan ta'eedhaaf
waraana keessatti illee haati siinqee qabattee yogguu dhaabbatte kuni sirna gadaadha kan eeyyamu. Kanaaf isinoo maal fakkaata qophiin isin bira jiru yaada nama lamaan tokkoof qofan kenna isiniif. Isin akkamitti qophaa'aatee jirtu mee maal dhaamtu isin immoo dhaloota kanaadhaaf? Mana keenya kan taate Finfinnee handhuura abbaa keenyaa handhuura akaakayyuu abaabayyuu keenyatti ayyaana irreessaa kabajachuudhaaf baga rabbi nuun ga'een jedha. Kanas kan ta'e ijoollee abbaa gadaa dadhabbii isaaniitiin isaaniifis galata guddaan qaba rabbi nu haa tiksuun jedha. Gadaan tuni gadaa quufati, gadaa gabbinnaati, gadaa misoomati, gadaa jaalalaati. Oromoon danda'aadha, hammataadha. Akkasumatti wal hammannee wal jaalannee qe'ee teenya qe'ee akaakayyuu abaabayyuu keenya kan taate Finfinnee irratti irreeffachuudhaaf deemna. Ana gammachuu guddaatu natti dhagama. Akka haadha siinqee Tuulamaatitti rabbi achiin nu haa ga'uun jedhaani wanuman dubbadhus hin beeku an baay'ee tokkoon gammade. Finfinnee irratti rabbi waliin nu haa ga'u jaarraa meeqa fi addaan baanee sirni keenya badee addaan diigamnee gadi qabamnee hacuucamnee turre. Har'a mooyyuu ijoolleen abbaa gadaa walitti nu qabde rabbi umrii isaanii haa kennu akka gaariitti kabajannan jedha. Waltajjii kana kan arguun alamii guddaan nutti dhaga'amarra maanguddoota keenya abbootii gadaa kan dabre kan warra duraanitti illee kan ammaatti illee walga'uun keenya waaqafillee waa hundaafuu nan galateeffadha. Ammallee immoo of duratti illee akkamitti akka nu mijaa'ee addaan nu galchuu abdiin keenya waaqa malee namaa mooti. Ani warra asitti nu waamee kana nu mirkaneessuufillee bataamitti galatan galchaaf isin galateeffachuu illee nan barbaada. Horri Finfinnee jaarraa 150 jechuun amma akka seenatti hoo ta'e seenaa nullee keechumaa qabna. Kaf gulalleen galaana achirraa buqqee kan jedhani nulleen gosaanillee abbaan akaakayyuun keenya asumarraa buqqeetuma kan biyya Adaamaa galan. Gosaanis tokkuma jechuudha biyya kana irratti nullee. Amma akka hora Finfinnee akka hora sadiitti ammas akka duraanii sana duun ta'in akka seenaa keessa dabare sana duun ta'in bitaa mirga Baalee Boorana irraa kan dhufu biyya hundarraa alaa illee kan dhufu nagaan kabajamee nagaan akka nu galu wal jaalalaan odugoomin tokko keessa hin jiraatin wal jibbaalleen buuballee rabbi nu qabbaneeche nulleen akka siiqqeetti dhuguma bakka araara tolla hammattuudha waan gosa hundaafuu hammattuudha haadha siiqqee jechuun haati waa hunda baatti dachee naga bakka san naqanitti dacheen ajaadha urgaadhaan jettu waa hunda baatti akka dachee san jechuudha haadha siiqqee jechuun ammallee humni Oromoo humni maraatu wanda murtikkanaa jiru kun hunduu waaqa malee namaa ni moti waraana ni moti darbannaa ni moti dhakaa ni moti waaqni jaalala nu haa kennu gorsa nu haa ta'uu fi abbootii gadaatillee isinillee bitaa mirga dhaabbate kan addaan galu waltajjii addaan galu irreecha nagaa nu haa godhu irree keenya nu haa jabeechuun jedha.